Bara 2002 lafa hektaara 705 irratti kan hundaa'e Jiddugalli Biqiltuu Gullallee walta'iinsa Yuunivarsiitii Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin giddugala qorannoo fi qo'annoo akkasumas giddugala eegumsaa fi kunuunsa bishaanii fi biyyoo ta'uudhaan kan hundaa'edha. Akka duuba kiyyatti argaa jirtan kana yeroo ammaa kana garuu hojii kana bira darbuudhaan gamanaa fi gabanni isaa giddugala bashannanaa fi iddoo aaragalfii jiraattota magaalaa Finfinnee ta'aa jira. Giddugalli Biqiltuu Gullallee. Giddugalichi kaayyoowwan guguddoo afur bu'uura taasifatee kan hundaa'e ta'u ogeessi kenniinsa tajaajila dhaabbatichaa obbo Addisuu Tashoomaa EMN itti himaniiru. Dhaabbanni kun yoo hundaa'u kaayyoo afur irratti hundeeffametu hundaa'e. Tokkoffaan eegumsa biyyoof bishaanii irratti, lammaffaa immoo riisarchii qorannoo adda addaa ni gaggeeffama. Sadaffaa environmental education uummata naannootiif keejii irraa jalqabee hanga yuunivarsiitii sadarkaa yuunivarsiitii barattoota yuunivarsiitii irraa dhufan qorannoo adda addaa as keessatti hundeessu. Inni afuraffaan immoo ikooturizimii irraa bashannana iddoo bashannanaa waan ta'eef namoota biyya alaatirraas biyya keessattirraas dhufan bashannana adda addaa intini jennaa jechaadha. Giddugala kanatti hojii kunuunsaa fi eegumsa qabeenya uumamaa yeroo dheeraadhaaf hojjetamaa turee fi ammas hojjetamaa jiruun bineensonni bosonaa armaan dura sababoota garaagaraatiin asii baqatanii fi iddoowwan garaagaraatii dhufaa turan giddugala kanatti galaa jiraachuu ogeessa giddugalichaa irraa hubachuu dandeenyeerra. Dhaabbanni kun yeroo hundeeffamu biqiltuu karaa 233 akkas jiraayyuu yeroo ammaa kana garuu karaa biqiltuu gosa 1200 kan ta'u mooraa kan dhaabbata kana keessatti dhaabamee jira. Simbira karaa gosa 81 kan ta'u jira. Bineensa bosonaa karaa 11 kan ta'u jira. Isaan keessaa qeerransi jira, bosonuun jira, karkarroon jira, waraabessi jira. Baay'eedha kan jiran. Biqiltootaa fi bineensota bosonaa giddugalicha keessatti argamaniif kunuunsii fi eegumsi taasifamaa fi kan jiru ta'uu hojjetaan eegumsaa giddugalichaa obbo Tashoomaa Borbodaa himaniiru. Biqiltuu Gullallee keessatti wanta adda addaati kan himnu waan iskaawutii jechuun tokkoffaa maamiltoota warra dhufan kana nageenya isaanii eeguudha. Inni lammatammoo bosona kana keessa bineensa adda addaa jira. Bineensoliis keessa jiran kana nagaa isaanii eeguu, namoota warra dhufan kana bineensarraas nagaa isaanii eegne akka isaan dhufanii to'atanii deebi'anii gaafa dhufan immoo wanta tokko hubatanii deebisanii nama adda biraatti himanii akka isaan waa'ee biqiltuu Gullallee kana namaaf ibsan gochuudha. Giddugalichatti namoonni caarraa hojii argachuun kunuunsa biqiltootaa irratti bobba'anii hojjechaa jiran galii argataniin jiruu fi jireenya isaanii gaggeessaa jiraachuu himaniiru. Hojii kana keessatti hojii qabna jennee manaa baane hojiirra oollaa. Ana ergan hojii kana galee 2007 ergas ijoollee kootis ofii kootis itti fooyya'aa itti fayyadamaa. Baay'een itti gammadeera. Duraan mana keessa taa'een ijoollee guddisaa ture. Ijoollee lama qaba. Waaqa galannaa ga'uuddaa hojiin kun immoo asitti nu banamee hojiin kun jammarame biqiltuu kan adda addaa kan asitti nu banane nuti hojjennee of dandeenyee galuu keenyatti waaqa masagganna. Hojiin qaba jedhee manaayyuu ba'ee as keessa oolee galuun kuyyuu waa guddaa tokkodha. Maaliif harka namaan eegu xinnattus haa guddattus hojjennee galee ijoollee keenya kanumaan guddifne. Gara fuulduraattis giddugala kana caalman fooyyessuun gara ikooturizimiitti guddisuuf karoorri qabamee hojjetamaa jiraachuu obbo Addis dubbataniiru. Gara fuulduraatti wanta baay'ee karoorfame iddoon misoomni jira isa isaan misoomsuun akka dhaabbatetti misooma karoora qabame itti hojjechaa jirra jechaadha.